Jirtu maatiin chaanaalii yuutuubii yeroo fayyaan qabeenya akkuma jedhamu nyaanni nuti nyaannu fayyaa keenyaaf bu'uuradha. Haa ta'u malee sooranni nuti guyyaa guyyaa nyaannu kamtu umurii dheeraadhaaf jireenya fayyaa buleessaaf barbaachisoo akka ta'an beektu. Har'a saayinsiin kan mirkanaa'ee fi fayyaa keenyaaf faayidaa hedduu kan qaban gosoota soorataa 5 qabadhee dhiyaadheera. Qabxii 5ffaan baay'ee faayidaa kan qabuu fi hubannaa soorata guyyaa guyyaaf qabdan kan jijjiirudha. Viidiyoo kana amma xumuraatti hordofa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii yeroo fayyaa ta'a. Tokkoffaa kuduraalee bifa magariisaa qaban. Isaan kun jabina qaama keenyaaf bu'uuradha. Sooranni kunniin of keessaa raafejii yookiin immoo faayibarii qabu. Faayibariin immoo bu'uuraa'insa soorataa ni ariifachiisa. Dabalataan immoo vaayitaaminoota olaanaa waan qabaniif dhibee onnee fi sukkaaraa to'achuu keessatti gahee olaanaa qabu. Lammaffaa irratti argamu firiiwwanidha. Isaaniin immoo suuparfuud jennaan. Keessa isaaniitti kan argaman farri oksidaantummaa yookiin antioksidaant dandeettii dhibee ittisuu qaama keenyaa ni ijaaru. Umurii gogaa keenyaa dheeressuu fi qaama irraa dhibee ittisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Sadaffaan midhaan dheedhii kan akka baaqelaa fi misiraati. Midhaan dheedhiin pirootiinota qaama keenyaaf barbaachisoo ta'an baay'inaan of keessaa qabu. Namoota foon hin sooranneef filatamoo yoo ta'an ammoo sukkaara dhiiga keessa jiru to'achuu keessatti faayidaa olaanaa qabu. Shanaffaan soorata galaanaa yookiin qurxummiidha. Qurxummiin faayidaa onneef albuudota fayyadu of keessaa qabaatus garuu keessa isaatti kan qabate oomeegaa 3 faatti asiidiin si'aayina sammuu dabaluu dhibee waa dagachuu yookiin irraanfachuu to'achuuf ni gargaara. Shanaffaan lawuzii fi sanyii garaagaraa isa waliin wal fakkaatanidha. Isaan kun immoo qaama keenyaaf cooma faayidaa qabuu fi fayyaa qabeessa of keessaa qabu. Hojii onneef guddina sammuu fi miidhagina rifeensaa fi gogaaf murteessoodha. Akka walii galaatti sooranni armaan olii kun 5 soorata guyyaa guyyaan soorannu keessatti yoo hammataman dhibeewwan hedduu akka salphaatti to'achuu ni dandeenya. Fayyaalessa ta'uun qorichoota qaalii caala soorata harka keenya irra jiru irraa eegala. Isin nyaatawwan armaan olii kana keessaa kamirra caalatti soorattu? Koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo kana waan dhoowwattaniif galatooma. Viidiyoon kun faayidaa qabeessa ta'ee yoo argattan laayikii fi sabskiraayib godha. Hiriyoota keessaniif qooduun yookiin sheer gochuun deeggarsa keessaniin na bukkee dhaabadha. Yeroo biroo viidiyoo haaraa faayidaa qabeessa ta'een wal argina. Ammasitti maatiin yeroo fayyaa naaf ta'a.